ofitti deebisuu qabna malee nama takka gamsuudhaa abaloo akkasii yoo jennee jechaadha ofirraa fageessaa deemna ofitti deebisuu qabnaan nama tokko ofirraa hir'isuurra yoo ofitti daballee tokkummaa keenya cimsinee gaariidha jedhee yaada akka kiyyaatti. Kana caalaa sa'aatiin qabu jechaa jiru bal'inaan booda walitti deemna. Iddaan sunis gaafa rasuma nuuf turaa xalayaa ragaadhaa dhangalateeffannaa namootaan kan himuutu jira. Gaafa rasuma nuuf tura ammallee xalayaa ragaa dhangalateeffannaa namootaan kan namaniifitu jira. Xalayaa kana dhufanii kan nu kennan kabajamoo walii waari'u asitti akka nu dhuftan. This is now appreciation for the committee who has been working for these people, and saya tunataka ni appreciation sa namotan xalayaa ragaa kun kan namaniif namotan afurii Asladdiin Muhammad nama sagantaa fi qophii kana galmaangoo jalqaba irraa kaasee harkaa qabuudha. Asladdiin Muhammad jechuun warra nama kana halkanii guyyaa bira dhaabbatanii baasii hedduu baasanii sagantaan kun akka akkanatti midhaawu jalqaba irraa hanga dhumaatti nama isa simatanii bakka inni jiru bakka inni itti jiru warra quba qanii fi warra deeggarsa guddaa isaaf godhan waan ta'eef kanaaf galata isaanii mala jedhan. Namotan afurii Asladdiin Muhammad Galcha Ahmadii fi Ridwaan Abdurrahmaanii fi Ridwaan Abdurrahman Muhammad Galcha Ridwaan Abdurrahman asitti barbaadamtu. Redu Galcha Abdurazak Ibrahim. Abdurazak namoonni kun namoota Jaafarii wajjin bu'anii hedduu argan simannaa isaa irraa eegalee hanga sagantaan kun akkanatti akka midhaagu ispoonsera namoota isaanii ofirratti fudhatanii waa hedduu isaan akka sagantaan kun midhaagu warra godhanidha. Galatatu isaanii mala akkanatti dhiisuu Oromoon wal galateeffata waan jedhaniif kan birootillee yoo nama bira dhaabbatamillee akka argatu namni nama hin galateeffanne waaqallee galateeffatu jechuudhaan sagantaa isaanii akka midhaaguuf warra godhanidha. Hedduu galatoomaa ulfaataa jennaan. Galcha Ahmad Galcha eessa jira Galcha namoonni afran kun sagantaa kana galmaangoo irratti jalqaba irraa haasanii hanga dhumatti qophisa kana galmaangoo dararaa turanii kanaafuu galma keessa sagantaa kanaa keessatti shoorri isaanii oolan. Eebba fiilmii Jaafariif akka ispoonseraatti ofirratti fudhatanii warroonni sagantaan kun jalqaba irraa simannaa isaati irraa eegalee hanga guyyaa har'aatti baasiidhaanis ta'e humna isaaniitiin namoota tajaajila guddaa isaa kennaa turanidha. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa nutti haa baratu wanti akkanaa jechuudhaan namni nama hin galateeffanne waaqallee hin galateeffatu. Yeroonni kun seenaa guddaa daraganii jiru seenaan isaa yaadataa. Artisti Jaafariif sagalee isaanii simannaa isaan irraa hanga sagantaa kanaa hanga xumuraatti akka midhaaguuf akka isin akkanatti walitti qabamtanii nageenya irraa jalqabee qaama mootummaa waliin ta'uudhaan sodaa tokkoon malatti warra kana midhaasanii. Keessummoota keenya kabajamoota kanaaf illee kanaaf waraqaa saffisnee nama osoo hin taane uwwisamee ulfinamee ulfaataa jechuudhaan isaanii qulqulleessanii uwwisanii jiru. Shoorri isaanii olaanaadha waan ta'eef ni mala galatoo waan danda'an. Abdurazak keessummaa keenya kabajamaa nama guddaa keenya kabajamaa Azeerii Waariyoo warra keessummaatti nagaan ibsimata. Gaafa
kabajamtoota keessummoota kennaa keessan fudhatanii gara waltajjii keessanitti nagaan hamileedhaan nuti himadhaa. Kanatti aansuudhaan sagantaan bal'aan kan guyyaa kana walitti qabamneef sagantaa deeggarsa artist Jaafar Yusuf.
sagantaan liqishoo hanga wal qixxaatu keessummoota keenya May gisee takkan dhiifamaa hojiin nuuf gataa please. jalqaba irratti mee haati daa'ima kanaa kootu daa'ima tan ta'e.